رب الله صلى الله عليه وسلم كجلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه جلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من زادة ومدراء ومعلمين والطلاب أكنا جراتو جرو بلتما فنرى قمدو إرهدو نما جعل ربي تفتم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا هي ورسالة هي الأجيتن قوتون كيسان بقى جراتاني سنين جدا بقى ربين ساعتي كاناني سنجي إيجا بليان كيا هر أوان أداتكم قبل لفيانا أخوان أداتي wanti sinin jechuu barbaade mee warroonni na jalatti argamtan warri sagalee hiyya kana dhageettan jechuudha. Wallaa gammachuu takkaan qaba jechuudha. Gammachuun addunyaa tanarratti lama isin takka ta'u fi keessanii gammaddan takka immoo nama jaalattanii gammaddan. Nama jaalattan tokko gaafa jechuudha waan hawwisan inni ga'eef ni gammaddaniif abbaan fedheeyyuu jechuudha. fedhu obboleessan keessan haa ta'u hin gammaddaniif fedhu obboleetti keessan haa ta'u hin gammaddaniif anis har'a gammachuu hiriyyaa tiyyaa takkan isinitti himachuu dhufe. Wanti walii gammadan immoo obboleeyyan kiyya wallahi irra caalan jechuudha. Rasuuli rabbiillee sallallahu alaihi wasallam ka jedhan khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allamahu jedhan irra caalan keessan nama qur'aana baratee barsiisee jedhan. Dikko obboleeyyan kiyya galaafis ka'ee jira. Dura sagaleen natti baqa sagaleen wacaa waan garagaraatiif ifaan dimsis jedha jechuudha. Ifaan yooniin haa galgalaa halkanaa jechuudha. Yeroo kana wanti waraabee fi dhiifamaa isiniin jechuu barbaaditi. Waan dura sagaleen baqa keessa bu'a waan ta'eef natti hin tolle waraabuuni. Amma suma taa'ee gammachuu obboleettii tiyyaa tanaa ammumaan arge jechuudha. Obboleettii tiyya jechuun hiriyyaa tiyyallee obboleettii tiyyallee waa hedduu tan firoomni keessan jirra tarabbooma qofaa gammachuun ishii maal arge beeytanii takkaffarratti quraana buusuu isiiti lammaffarratti immoo tuyyuu jechuudha kitaaba barachuu isiiti. Mee daqiiqaa muraasa sagalee obboleettii tiyyaa tana dhageeffadha. مرحبا بكم من زادة ومدراء ومعلمين والطلاب. نشكركم لمشاركتي. obboleettiin tiyyatuun obboleeyyan kiyya gaafa jalqaba wal yeroo dura YouTube irra waliin turre nama YouTuber allee isin jechuudha. Nama YouTube hojjetulleedha. Yeroo sanitti jechuudha maal isinitti fakkaate garee quraana isinillee barachuuf fedhii guddaa qabdi. Fedhii namoonni hedduun osuma barachuuf fedhii guddaa qabdan waan san irratti cittaniin argamtan. Namoonni gariin sagalee quraanaan jaalataa, quraana qara'uun jaalataa, kitaaba dhageeffatuun jaalataa, hadiisan dhageeffata. Garuu immoo rabbumatu hin laaffisinii fi waan sanii bichaa hin beeku irratti hin argamtan. Waan jaalattan san gootanii hin argamtan. Rabbiin isinii haa laaffisu. Isiin tuni iniin jaalattiniin hawwiti garee hedduu keessallee seentee baate garee wahii waliin seennee jennaan maannaan jette wallahi yaadadhaan mallee maal akka ta'e hin beeku. Mokorona wayii irraa waa dubbistee harfii dadhabdee jennaan abadan harfii arabii kana inumaan baradhu kalaas jette jechuudha. Garuu waluma jajjabeessinee isillee nama fedhii qabu barnoota kanarratti citte jechuudha. Ergasii waa hunda hatta YouTube illee dhiiftee barnoota kanarratti haftee har'a nama quraana rabbii juuza soddomman osoo waggaa lamaayyuu hin guutiin juuza soddomman buusee kitaaballee baratee boodatti isinii maxxansa sagalee isii akka nama akkanatti dubbisu taate ummata irratti jechuudha. Ani mataa kiyyatti garee kennarratti wallaa ol bahee dubbachuun yeroo namni jiru faa keessummoonni jiran wanni beekanuu nama harkaa baddi sanirratti kitaaba afaan hin beeyne dubbisuun maashaallah isin jedha. Asuma obboleettii tiyya baga gammadde baga rabbiin illee osoo waliin jirru kana na argisiise obboleettii tiyya Yasribaa yookaan YouTube'n isii waan ofii koyedha. Waan ofii tiyya baga gammadde waan ofii baga gammadde isin jedha. Akkasuma wanti jechuu barbaade gammachuu isii qofa ibsatuuf osoo hin taane warroonni rabbiin carraa biyya namaa jiraachuu isinii kenne barnoota keessan irratti jabaadha.
والله يوتيوب في تيك توك في وانتوني غرا يرو كيسن اسني راهين فيتين غافا غلاني جدان ونمنمتي هلكني غويا تشتي قرانتي كتابتي اجولي كو اچيسوتي اكا قواتني وبره ترينا ما في يادو كوني اكسنا مانتا والله اكسنا مانتا akkasna maanta waan ta'eef amma osoo yeroo qabdan barnoota keessan irratti jabaadha bi'aansi obboleeyyan kiyya waa hedduun amma rabbi isinii laaffise wallaahi rabbiin nu laaffise hundi kennayyuu namoota muraasa kaachitti asii baratee dhaqee achitti irra deebi'ee muraasa haga qubaan lakkaanii jechuudha. Mataa kiyyatti gaafa biyya alaa deemu aliifiin dhaabbattiin ciistiin beeku namoonni akkasillee hedduu jechuudha. Kana waan ta'eef ammas of duuba hin deebi'ina sammuma teessanu namni waa barate hal yastawi dhulumaatu wan nur jedha rabbiin illee warri waa beekanii fi warri waan beekne wal qixxaata jedhee yeroo fakkeen dukkanaa fi ifnanti wal qixxaataayii jedha. Maaliif namni waa barate akka nama ifa keessa jiruuti namni waa hin baratin immoo akka nama dukkana keessa jiruuti. Namni kaasatan qur'aana rabbii kana seenaa wahii irratti jedhan mucaa wahii mucattii wahii jaallate waan kana siin duras dubbadhe yoo dhageettanii warri dhageettanii yaadattan kan hin dhagein immoo hin dhageettanii ustaada kenna kan tafsiira qur'aana nu barsiisantu nutti hime. Ustaaz Sheekh Muhammad Waadoo rabbiin asuma fayyaa guutuu isaanii haa kennu isaantu nutti hime jechuudha. Zoom irratti gaafa wahii jedhan mucaa wahii mucattii wahiiti wal jaallatanii warri manaa yaanan waamte jedhan yeroo kanatti bakka waliin haasayanii rannaaniini mucaan kunii fi mucattiin bakka waan biraa keessa seenuuf tahan eeguma haalillee isaa mijatee waan fedhe osoo dalaguu danda'u aayata qur'aanaa yaadatee jechuudha. Aayata qur'aanaa tana qara'uun osoo hin taane hiikaa isii yaadatee dhiise jedhan. الأخلاء أبوليوان يومئذ قياسا كيست قياس قيا قيامتي بعدهم قرين إساني لبعد قريد أفعدو طلاتا إلا المتقين ور ربي صدات ملي محمد ديتنين هيك إسا بردا مالي في نمني وبرتي نمني قرآن ربي برتي حق أنا ملي إيقاتا نمني حق ربي إيقاتا نمني حق ربي إيقاتا مبو حق أنا ما نبلسو والله مبلس مالف ربي نفرت ياده تجتو نمني جدون إساتي في جدون ربي نجهتات جدون نماتي في جدون إسالي نجهتات جدون تنف جدون ربي نجهتوف جدون تنف جدون مخلوق إساوان أممي نجهتوف والربي نورجرا دورجمو براتشو وان إنك تنو أججمو براتشو كل سجل قرآن ربي كيسا حديث رسوله كيسا صلى الله عليه وسلم كناف أبليان كيا وروني بيا على جرتان ورأس جرتان اللي أبار ربي سني الله في بردا قالوا أمانانا نسينيت الأمدو وري على جرتان برنوتا كيسا نرت جاجبادا أكنت وقالا موسونجين وقاتك كيسا تججرما أبليتين تياتوني وقاتك كتي كيسا والله سو ما كان الرقافة كانت تديبتو نوجين جاتشو دوري قرأو ترتي الحمد لله قمتشو قداد أرمو قرآن إيقا قال اللي إيقا قالس جاتشو والله لديم إروما جراني قرآن بوسو بيرا ترتي كتابة كانت تقرون يا الله سينا غرغرا كانت تقرون يا الله هدو تكوان دسنا وجدو أبليان تيا وكاهريوتان تيا تحفتن اللي والله كما قال سن أو بعدو ربي نما يرو غبابا كيساتي بوسو كيسان دغونا هاتاسيسو ججبادا دران ججبادا أبليان ربي وروني ورنوتا كيسان كيسا زرتان ججبادا نمني وابرته إيسالله جرانن والله اسم فيدا غافا يا دكتور يا دسن يرو إسلالتن اسن الراجل جتشودا برنامج قرآن ربي تنهاسا وبليان كي يانا ما ربي وجه هاسا وجتشودا أتكيستي يرو وان توكو كيسا سنتن يرو جتشودا قراتني هيك إسافها برتني جنان هلالتن وان أرتن دنيان تني أكد إبني ديمو هنو يادن جتشودا يو أرتن اللي اتداغتن يو يادفتن اللي اتداغتن جتشودا مالي في الدنيان تنغند يادوتي غندي وندي هندي اتنما والكتوفتو جانت مربيتي وري ربي ورأت إسا سندن دمونو هاتاسسو كنافي
دنيا تنأسفيني أتفيني بتافيني لقى بدابوني لقى بوني ولتي كم نولي جنيتهم براديمنا إبادة ربي ترتي ججبات لا سودا ربي ترتي ججبات لا كاسة برنو ترتي ججبات لا سنين جدا أبلي ينكي يواني بلي سيو جرات إفما قمتش ما أبلي تيجي تناسين إفساتشو دفه بيانسي نمني تقولين تادو يوان كان عندمك إج أنا في قمتشو كوتي دمك نوتو نو قدي أكما نوتي شو كوشينا نما كيسا دابنو jarri kunniin illee kushiinaa namaa keessa dhaabbatan jedha warroonni isii caalaa mootiyyuu jechuudha waa hunda beekan hisaaba hin qaban garuu ani bakka kaleessa jirtuu fi bakka har'a jirtu laalee waan dasna jedhee fi malee warri isii caalaa beekan wallahi isaa warri an beeku kaasatan obboleetti maan isii isii wajjin dhalatte waan isiin beetu kana daran tabeetutu jira jechuudha garuu mootiyyuu rabbiin abbaa fi fedhe kenna alhamdulillah asuma ati beeytu dhugaati rabbiin beekumsa siyaada baluseen jedha obboleetti tiyya qaalii akkasuma obboleeyyan kenna warroonni barnoota irratti jajjabaataa jirtan rabbiin isin yaalaafisu ammas irratti isin haa jajjabeessu jajjabaadhaan jedha viidiyoon kiyya guyyaadhaa kana fakkaataa warroonni waa'ee meeshaa irratti baay'inaan eessa jirta jettan adaamama jiraan siniin jedha ani adaamaa jira warri lakkoofsa kiyya barbaadan lakkoofsa kiyya duwwaa 9 siniin jedha بارك الله فيكم مروني أججتني وريت سنين قبامين مو أبشروا سنين جرا أكسي أما في موسى جليسي دقي فداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم من زادة ومدراء ومعلمين والطلاب نشكركم لمشاركتي لفرحتنا أقدم لكم سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان من قبيلة تميم ولد سنة 1115 في بلدة عيينة ويلقى فيها علومها الأولية وتعلم القرآن وحفظه من ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين وكان حاد الفهم وقاد الذهن زكية القلب سريع الحفظ قرأ على أبيه فقه ورحل إلى ما يليه من الأقطار فأتى البصرة واليمن والحاجز وغيره والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحد العلماء المجددين وقاد المصلحين شهد له العلماء الموصوفين بالعلم والديانة والاستقامة فأخذ ينشر التوحيد ويجادل في إحياء السنة ويدرس العلوم ويؤلف الكتب على طريق السلف الصالح ومات رحمه الله آخر شهر شوال سنة 1206 وحاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ما شاء الله بيا قرتنيتي نقد سيرة هي مركز ابن تيمية نكير راكيت تندى قرتني سيرة قرتني شيخة الشيخ محمد بن سليمان مجددا قرتنيتي ندينا جلانيكا أكنا جراتو جرو بلتما أن الراقمدو إرهدو نما